Kutaa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu strong taagii fi bold taagiidha. Taagota hedduu kanaan dura laallee turre. Taagota kanaan dura laallee sana duuba deebitanii fuula yuutuubii kiyyarraa ilaaluun gaarii ta'an isiniin jira. Har'a kan waliin ilaallu garuu eenyudha strong taagii kanaa fi bold taagii kana waliin ilaalla. Strong taagii fi bold taagiin wal fakkeenyi isaanii maalidha? Garaagarummaan isaanii immoo maalidha? Saayiduu fi wal fakkeenyi isaanii lamaan isaanii iyyuu teekistii barreeffama keenya keessa jiru iddoo xiyyeeffannoo barbaadu sirriitti namni akka hubatu gochuu barbaaddu booldi godhanii si mul'isu. Yeroo baay'ee strong taagii kan fayyadamnu keeyyata keessattidha. Barreeffama keessatti fayyadamna. Booldi taagii immoo yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu mata duree irratti fayyadamna. Weebsaayitii keessatti yookaan weeb peejii tokko divilooppii gochuu keessatti yeroo inni kun faayidaan isaanii barreeffama keenya akka isaan booldi ta'anii mul'atan gochuudha jechuudha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti gaafa gallu kanaan dura fooldara keessatti weeb peejii keenya divilooppii gochuu jalqabne sana dhannee bananna jechuudha. Isin jalqabuma gaafa weebsaayitii divilooppii gochuu jalqabnu fooldara uummanni fooldara sana keessatti hojjetaa turre waan ta'eef guyyaa guyyaatti waan hojjennu sanuma irratti dabalaa deemna irraan kanaaf fooldara haaraa faayila haaraa uumaan deemnu. Kanaaf kallattiidhumaan iddoo sanaatti dhaqeen banadha. Eessan kaawwadheera. Dookimentii kana keessaa kunoo kana keessa jirti. Bifa kanaan biroozariidhaan banamee jira jechuudha. Kanaan dura isinitti meera yeroo koodii barreessinu nootipaad pilaasiin yookiin nootipaadiidhaan barreessina. Kanaaf nootipaadiin banadha. Erga nootipaadiin banadee booda barreeffama kanan qaba jechuudha. Barreeffama kanan mani keeyyata 2 yookaan keeyyata 3 ta'uu danda'a yookaan fuula 4 5 ta'uu danda'a. Ishee meen poointii taate booldi goonee mul'isna jechuudha. Ishee meen poointii keeyyata kana keessaatti yaada ijoo qabattee jirtu booldi goonee mul'isuudhaan maal goona? Strong taagii fayyadamna jechuudha. Strong taagii kana fayyadamneetu booldi goonee mul'isna jechuudha. Ishee kana koppii goonee asitti hin banne. Amma akkamitti booldi goonee mul'isuu barbaanna? Amma asitti booldi goonee mul'isuun barbaada. Isaa booda asitti fideen strong taagii ammas nan cufaa jechuudha. Erga kana godhee booda seef godheen ba'a. Sanaa booda miidhagnee bannee ilaallu. Iddootti seef godhanne kanaati bannee ilaallu. Gaafa bannu agartu bifa kanaan iddoon itti amma strong taagii gidduu gashiin booldi ta'ee barreeffamoota biroorraatii adda ta'ee mul'ata jechuudha. Ilaala adda ta'ee mul'ata. Booldi ta'ee mul'ata. Inni kan biraan tariitii asumaan ammasii booldi taagii isa fayyadamnu. Booldi taagii immoo computerimtu eenyuun dabalataa isa jedhuu fi computer that includes the hardware, operating system, software ishee jettu kana booldi goone haa mul'isnume. Amma immoo booldi taagii fayyadama. Booldi taagii fayyadama. Garaagarummaa isaa isinitti himuu fi garaagarummaa qabu moo hin qabanidha. Booldi taagii kana asitti nan banee amma eessaatti booldi godhee mul'isuu barbaada. Amma iddoo kanatti booldi godhee mul'isuu barbaada. Isaa booda nan cufaa sitti jechuudha. Booldi taagis bifuma kanaan cuftu jalqaba gaafa bantanii baaktilaashiin qabu sitti garuu baaktilaashii fuuldura qubee sanaatti dabaltaniitu hin cuftu jechuudha. Sanaa booda meedhannee rifresh goonee ilaallisuma amma banee jiru. Amma yoo fudhattanii ilaaltan hardware, operating system, software and peripheral equipment kan jettu kun booldi taatee mul'ataa hin jirtu. Garuu ammatu rifresh goone ilaala booldi taatee mul'attee jechuudha. Amma gaafa rifresh goonu bifa kanaan booldi taatee mul'attee jirti. Bifa kanaan booldi taagii fi strong taagii fayyadamuu dandeenya jechuudha. As keessatti wanti isin hubachuu qabdanii strong taagii fi booldi taagiin garaagarummaa qabu moo hin qabanii? Hin qabanii garaagarummaan isaanii xiqqaadha. Asitti yeroo tokko booldi mata duree irratti fayyadamna. Strong taagii keeyyata keessatti fayyadamna yeroo baay'ee. Kanaaf booldi soo fayyadamtan strong taagii soo fayyadamtan homaa rakkoo hin qabu. Inni kun filannoo keessanitti ni jira. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u isiniin jecha. Tariitii namoonni fuula kanaaf haaraa taatan fuula kanatu subscribe godhiin hin bayinaa isiniin jedha. Viidiyoon gara fuulduraatti hojjedhu immoo akka maxxanseen akkasiin ga'uu fi mallattoo notification irratti osoo hin cuqaasiin keessaan bayinaa isiniin jedha. Hanga kutaa taanu wal agarruutti nagaan naa tura.